sammuun kee hagam yaade nuti maaliif bu'aa jirra ayyoonni keenya goonni keenya du'ee booddee hayyooliin keenya mana hidhaa jiru ayyoon oromoo jechuudha sanuyyuu namicha gabroonfataa namicha milinik namicha naafxanyaa kana nurratti faa'isin oromoo jarra kun oromoo miti jaallattanii jibbitanii jarra kun oromoo miti namni deeggaruu dandeessa abiyyiin faarsuu dandeessa I don't care nun gashu oromoo sin gashu kun paartii fi deeggaruu dandeessa maaliif ay dirqamaanii angatiin jawaar deeggaree fi nafaana taay jawaar deeggaree siin hin jedhan ጓደኛ እኮ ታተነ በረቴርሴ እንዴገርታ ነረትን ፋርሲቱ ሲገለ ፓርቲ ፈቴ ደገሪ ስሉማ ዩ ፓርቲ ዋንት ገራገራቴፍ ማሊፍ ቤክቴ ናሚ ካሚዩ ኤንቱ ሞአ ዳንቲች ኤንቱ ሞአ አመለ ኦሶ ፍለኖን እንጀራኔ ማልቲ ማፊስ ቢወል ፈጣሪ ሲለ ነቲ ሜሜ ኢሲ ማርቲ ኬሰን ጆለምቲ ኦሮሞ ታተን አንማ ፈዲያታው ኩሉ ሀታው አባ ፈዲያታው ኢሲ ጀዋር ማመዲ ኦሮሞ ቡኬዳ አርሳን ቀቡ ከፈልቲን በርባችሱ ጀዋር ማመዲፍ ኩሉን ይራራ ጀዋር ኩሉን አብይ ደገርቱ ኩኒ ኢሲንራ ጀዋር ሐቂን ቀቡ kan jawar palmajruf akati bilisa baatuuf kullon jechuudha dhiiganas geesse kullo atoromo dhagaru dhiiganas geesse dhiiga hedduu dhiiga qerroo itti jiki ayyoto meeqa dhabne oromo meeqa itti dhabne dhiiganas geesse jaallattee jibbite istima bareechiyani arabiyyi deeggaruu dandeessa garuu utuu inni akkami oromo gochaa jiru osoo argaa jirtu osoo dhagaa jirtu tuffeewuti ati bagalla qallaqamte haadha keenya hundi keeyyu bagalla qallaqamte wanti biraan jiru tuffeewuti t-shirti abiyyi kaate oromo bira deemta arsii miti jawaar waan arsii ta'e miti ijoolleenti kamiyyuu jawaar faana jirti arsii qofa miti bar isin warri gandummaa fiddan gandummaatti deemaa malee namumti bileena jaatama xiqqaadha amma guddaatti jawaar faana jira siif galee eenyu yoo ta'eyyuu abbaa fete deeggaruu dandeessa garuu t-shirti abiyyi kaate maal abbaa kanarra deemta bagalla qallaqamte ituu duuteeyyuu kun gaaffiin qabu bar sababiin isaa ati tuffeewuti ati oromoo akkamitti ilaalaa jirta ofii keeti ati isarraa biyya rabaa geessee naqabaa ganna dhiisaa jettu kana dhiiga meeqaanas geesse ati mataan kee dhiiga meeqaanas geesse sitti mee ati mataan kee dhiiga meeqaanas geesse cubbuu jira si galee cubbuu hojjetaa jirta kanaafiyyuu dhiigi kee garmee dhangalaa jira jechuudha ati har'a oromummaa amantaa kee jijjiirta oromummaa keessa abbaa kee geessita eessa keessa oromummaa kee oromoo jiru dandeessu ati oromoodha kuulloos taate jechuudha kana biyyi deeggartu ati oromoodha oromoo ta'uu kee immoo kan itti amanuu qabdu aarsaa hedduu itti kaffalamee dhufte marti keessan eenyu yoo ta'eyyuu namni arra jawaariin jibbitus an dirqamaan jawaariin jaalusiin hin jedhu garuu wanta ati hubachuu qabdu dhiigaanas keesse ilmaan oromootis isiniif galee kuulli jettee jibbamtuyyuu isitti waa hedduu taarsaa ta'ee jira kana dagattanii gochaa jawaar muhammadi kan hidhamee jiruu fi bar kan inni ati bakka feete teessee nyaattee dhugdee sitti tolee gadi baatee akka feetaata miti jawaar muhammadi oromoof malee ofisaatii miti isiniif galee oromoo sibilisoomsuudhaaf haadhaaf abbaa kee bilisa baasuudhaaf oromoo bilisa baasuudhaaf mirga kee akka teeggattuuf malee kan jawaar mana hidhaa taa'ee jiru itti tolee miti isiniif galee itti tolee miti isin har'a ummata oromoo burjaajessa warreen ta'uun warri ijoolleen abiyyi deeggartan abiyyi maa deeggartanii miti abiyyiin narratti hin faarsitu t-shirti abiyyi kaattee hin deemtu abiyyiin ilma miliinii abiyyiin dhiiga oromoo akka barbaade gochaa jira irra deemaa jira miilaan isiniif galee abiyyiin gantuudha kana ana miti ijoollee waggaa lamaatu beeka yoo isin beekaa akkas gootanii inuma dhumtu ammallee isinis naafxenyaadha wanti biraan jiru isinis naafxenyaadha isiniif galee ammayyuu taanaa isirratti fudhatamu qaba ajandaan kun dirqama isin kuulloo taatanis yoo jimmaa taatanis bakka feetan jiraadha namni abiyyi sa'aatii kana faarsu naafxenyaadha isiniif galee haadha oromoo ulfa dubartii ulfaa akka fedhe gochisiisaa jira waraanni abiyyi ayyoota keenya mana hidhaatti haree jira hacaaluun deessaa ajjeesee jira ati maal faarsta biyya irnarraa maal faarsta mee abiyyi natti himi ijoolleen maqaa jimmaatiin banatte nuti jimmaa keessa goota jira bar jimma goota bar ati maal waa jimmaa maal beektaa ati biyya rabaa geessi har'a of barte malee waa jimmaa maa ifitti beektani sila
waa'ee Arsiin beektanii waa'ee Jimmaan beektanii isin kan walii haasaa isin ani maali jedhiiti waa'ee kee haasee sagaleen akka keetii maqaa Jimmaatiif maqaa Arsiin nooftu abadan ituu nuti jirru Arsii keessa goota hedduu dhabne Oromoof jecha Arsii keessa goota hedduu jira Jimma keessa goota hedduu jira Jimma keessa Oromoo qulqulluu jira isin warri kolkolleen Arsiis Jimmaas bakka hin buutan siniif galee isin walloltaa isa dhimma biraa warri shirtii abiyyi kaattee dhaamte kun Oromoo miti si jammir kun Oromoo miti dhaamuun jira nama gaddisiisu yoo duute nama gaddisiisu namicha ummanni rabbiin itti kadhate yaa rabbi nurraa fageessi jedhu ati maal abbaa kee Oromoo teessee Oromootti faarsita natti himee maali ga'een keessan osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate yaan daandish osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate kuulloos taanan jechuudha osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate hayya isin irraa asirraa biyyatti afaan bantu kun itoo firri kee mana hidhaa jiraate Jawaar Mohaammed gadhiisuu dandeessa osoo firri kee mana hidhaa jiraate abiyyi waan gootu dhabda itti najjise jetta karaa dhabda malee jechuudha sif galee nuti immoo ilmaan Oromoo Jawaar Mohaammed ummata Oromoo biliyoona 60maaf abbaadha jaallattee jibbite abbaa keenya Jawaar Mohaammed anga lubbuun jirrutti yoo duune sif galee kana yoo hin taane ati kuni gandummaa miti biyya kamiin jiraadhu Oromoon kamtiyyuu Oromoo Arsii Oromoo Shawaa Oromoo Baalee Oromoo Booranaa Oromoo Iluu Oromoo biyya fedhee haa ta'u namni abiyyi tishartii abiyyi kaatee abiyyi faana jedhamni jedhu naafxanyaadha yoo ajjifames yoo waraanames I don't care nun gashuun uummata Oromoo duu qabas immoo si jammar nama uummata Oromoo biliyoona meeqa fixe namichi kun injichuu hin danda'ama Hacaaluun tokkoonsaa nama tokko miti Hacaaluun deessaa Hacaaluun nama tokkoosaa uummata Oromoo hunda Hacaaluun yoo du'eeyyuu nama tokko miti hin soomin arra suuraa Hacaaluu piroofaayilii kadhattee akka waan gadditeetti abiyyi moo deeggarta duuti Hacaaluun deessaa nama tokko miti sitti nima bareechee sif galee kanaaf seenarra abiyyi deeggartu kun abiyyi waan deeggarteef osoo hin taane eeyutti faarsta abiyyi eeyutti faarsita ganaa reeffi keessan bakkeetti bada siniif galee nuti isinii madaa Oromoo irratti soogidda naqaa jirtu nuti gubachaa jirra karameeqa gubataa jirra utoo ummanni Oromoo madaa qabu soogidda irraa fifirsaa jirta itti si galee isin warri sa'oonni warri waa'ee siyaasaa hin beekne gadi hin teessu maaltu sin qalqallaasaa namni abiyyi deeggaru hedduu jiraachuu danda'a namni garuu of hin himu namni of hin jeju adeeggaru adiisuu biltsiginnaa ta'u waan fedhe ta'u waan hundi garuu likkima ta'uu qaba sif galee warreen akkasii kuni uummata Oromoo maqaachuudhaaf deemaa jirtu yoo abiyyi deeggartes yooti duute jechuudha dhibbi kee yoo duute Jimma kuulloo keessa Jimma bakka hin buutanu dhibbi tokkoon kee yoo duute abiyyiin ijoolleen kun anaaf du'anii jedhee reeffa kee ingashu biyya keetti reeffa kee bakkeetti allaattiin nyaati sitti nima bareechanii galee abiyyi unki siisee kolkollee biyya Arabaa kana miti warra biyya keessaa yu qabee hidhaa jira Jimma keessa warra Jimma qulqulluuyyuu kan akka Abdii Geetaachoo yeroo hunda uummata Oromooti dhaabbatu isayyuu hidhee jira si galee Abiyyi Ahmed si warra kolkollee biyya Arabaa teessee abiyyiidhaaf deeggartu quba sin qabunni reeffi keellee biyya keetti hin galu si miti warra ijoollee biyya Arabaa suudarbatti hidhamtee jirtu ji'a meeqa ergaa hidhamanii rakkataa jiru mii jara quban qabunni musiiksee kolkollee kana miti jechuudha sif galee ijoolleen keenya immoo ijoolleen Jawaar deeggartanu waan tokko sin hidhaman ijoollee Jawaar deeggartan ijoollee biyya Arabaa jiraatan jechuudha of qusadha maaliif itti fakkaate aarii keessa galtanii akka gorsaatti jechuudha ijoollee Jawaar deeggartanu akka gorsaatti wayisnitti himaani akka gorsaatti aarii keessa galtanii namni sirriitti miidhamuu danda'a namni du'uu danda'a kuullooni onnee hin qabdu sif galee waan baqa jira miti waan bishaan wayti kuulloo nan beekan bareeche FBC gaafa gubatu bu'aa walti miti maal Facebook irraa kuullooni sini galee ijoolleen kee ijoolleen Jawaar deeggartanu please taragaaggaa maaliif yoo namni si hirkatti du'e mana hidhaa galtu biyya ormaati namni sin gargaaru hin jiru ijoolleen Jawaar deeggartan please tasgabbaa maaliif itti fakkaate wanti fedhe yoo dhufeyyuu tasgabbaa dabarsaa aarii keessa galtanii ijoolleen lama tokko yoo ajjeestanii biyya ormaati sinii galee namni sin laalu hin jiru sunuyyuu immoo biyyichi baay'ee ulfaata
ijoolleen keenya hedduutti miidhamaa jiru ni beektanii mi ijoolleen Jawaar deeggartanii taragaaggaa hanga danda'ame nama agartan yoo waan fedheete tarii abbaa paartii fedhaa deeggaran garuu isin ijoolleen Jawaar deeggartan aarii keessa galtanii wanta adda addaa raawwatina isin turakkata mana hidhaatti nama ajjeesuun imaltu namni yoo du'e garuu ati dhimee kee guutuu mana hidhaatti rakkachuu dandeessa mana hidhaa torban tokko torban lama yoo galte iyyuu baay'ee rakkatta mana hidhaa galtee miti bakkeetti iyyuu ni miidhamta sii galee kanaaf iyyuu ijoolleen Jawaar deeggartan taragaaggaa jerjertanii gochaa adda keessan galinaa irrakkattu biyya ormaatti namni sin laalu hin jiru namni sin gargaaru hin jiru amma maatii maleetu namni tokko rakkatee mana hidhaa galee namni quba sin qabu hin jiru kanaaf iyyuu ijoolleen keenya ijoollee Arsii qofa miti ijoollee warri Arsiitti ajandaa bantu natu gassi deebise Arsii miti ijoolleen biyya Sudaaniyaa jiraattu ijoollee Oromoo biyya hedduu keessa jiraata hundi kun immoo Jawaariin deeggaru malee namni Abiyyi faana jiru hin jiru kana bareecheen beeka kanaaf iyyuu ijoolleen Jawaar deeggartan marti keessan taragaaggaa maaliif kuullooni bitamtee jirti isinii galee bitamtee jirti isin immoo akkasin waa balleessanii mana hidhaa galtan akkasin rakkatan gochuudhaaf waa hedduu gochaa jiru amma kuulloon isin amma sirra baatan ijoollee warri kaan akkamitti akkas gootu ijoolleen Saudi Arabiyaa ijoolleen Jawaar deeggartan akkamitti akkas gootu warri jettan kuni baga godhani baga ituu du'anii eenyuratti faarsu Abiyyi ilma nafxanyaa Abiyyi garboonfata eenyuratti faarsu tishaatti Abiyyi uffattee deemtiin irra gaafa nama lolaaf baatu waa lamaaf baata yookiin hin duutaa yookiin ajjeesta kolettaan sif galee yookiin hin duuta yookiin ajjeesta onnee tokko lama hin jirtu sif galee osoo dhuguma jarri Oromoo ta'anii paartii fedhan deeggaran sa'aatii kanatti namoonni maayyimii namni hin baranne yoo jechuudha namni hin baranne namni maayyimii ta'e Abiyyi maal gochaa jiru ni beeka bareechee Abiyyi maa irra jira namni hunduu bareechee beeka kana sif galee namni hunduu bareechee beeka jarri garuu uummata Oromoo irratti qoosaa jiru uummata Oromootti kumaata bataa jiru kun immoo hin danda'amu abadan nuti guddisa Jawaar Mohammed sitti hima bareechee abadan hin danda'amu uummata Oromoo karaa biraatiin iyyuu rakkataa jira jennaan ati immoo maal abbaa kee wayyaa Abiyyi uffattee deemtanarra inni Facebook irraa afaan kee bandu hin ga'u Ardastanan Boristanan parti fete deeggar garu Abiyyi gantu Abiyyi Jawaar Mohammed hidhee hacaruun deessa ajjeese eenyu keeyuun fartu nurratti yoo duutes gaaffii hin qabdu reefa kee allaatti nyaata kalas anti biraan jiru ati yoo dhuguma hilliinaan kee hojjete yoo sammuun kee hojjete uummata Oromootiif yaadi booddee dandeessa yeroo nuti sa'aatii kan cabnee jirra kufnee jirra uummanni Oromoo hidhamee jira beekamoon jira jechuudha goonni keenya du'ee jira maal abbaa kee faarsita Abiyyi maal abbaa keetii faarsita atarraas geessee akka waani Abiyyi bor aangoo gadhiisuu eeda sitti nima bareeche Abiyyi bor aangoo gadhiisuu eeda yoo sanis abbaa keetii ratta wal taazabna gaafas wal amma bareechinee wal beena enta Abiyyi deeggara enta Abiyyi jibba bareechinee wal beena gaafa garuu namichi kun aangoo irraa bu'e mee eessa dhaquu jirtanii natti himaame isin itu sammuu qabaatanii mootummaan hin dhufas hin darbas aangoo qabateera miti hin kufaa hin darba itu mootummaan aangoo irratti hafe bara wayyaannee ture bara fokkoraa turan bara jarri uummata Itoophiyaa waggaa 100 wayyaanneen jechuudha hin fokkoraa turte itu mootummaan aangoo irratti hafe bara wayyaannee ture sitti nima bareechiyani kala waan kolkollee bilxiginnaan ara waggaa lam bushitee tiyyuu uummata Oromoofitti dhiisiiti bara wayyaannee iyyuu qeerroon gashte biyya baaseetti sigalee ummata Oromoo gowwaa miti ummata Oromoo gara laafessa isin arra atarras teessee Abiyyi deeggarta miti garuu maatiin kee biyya keessaa Abiyyiin jaallatu jimma biyya keessaa Abiyyiin deeggaru Abiyyiin jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe manatti himi Abiyyi jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe waan godhe hin qabu ummati qulqulluun jira jimma keessa jarri ammas taanaan Abiyyi hin jaallatan galee ati warri kolkolleen biyya Arabaa teessee wifi free argatte afaan kee gadi baatee bantu uummata Oromoo irraa dhaabbadhu bakka jetti hin duuta ammayyuu kulloon duuduma qabdu wanti biraan jiru ituu dhuguma isin Oromoo taatanii isin hin gubu maal abbaa kee tishertii Abiyyi kaattee deemta eenyu abbaa kee tishertii eenyuun caalteetu gaafa qeerroon Jawaarii waan tokko raawwatu uummanni Facebook irra lakuu lafti nan gahin jedha akkam kana gootanii baga haara kee laqallaqe
baga amma yutti fufa kullu ajjisun osoo manni kulloo kudhuguma oromoo taate abiyyi deeggaruu dandeessa sa'aatii kanatti garuu akkamitti abiyyiiti sharita kaattee deemta uummata oromoo keessa minatti himaa isin tarii yaanni keessanii abiyyi taangorra tafaa jechuu dandeessu abiyyi aangorra jiraata hin bu'u abiyyiin bogaraa bu'aa aangorra kan abiyyi aangorra kaayes uummata oromootiif qeerroodha kan abiyyi aangorraa buusus uummata oromootiif qeerroodha wanti biraan jiru jaallattee jibbite sif galee ara Facebook irra baatee afaan kee bantee isheen kaani ummanni jimma sanyii mooti ummati jimma sanyii mooti ta'uusaa bareechinee beekna jimmaan mootiidha jimmaan oromoo qulqulluudha isin garuu warri kolkolleen biyya araba of jechuudha jettee akka waan si jammare isini oromoo bakka hin buutanu jimmaa bakka hin buutan keetu ilmaan Facebook irra isin ituu dhuguma dhiiga oromoo qabaattanii sa'aatii kanatti abiyyi faarsuun akka mulfaata sa'aatiin uummata oromoo keessattu abiyyi jechuun bara abiyyiin bulchaa jiru keessa yaa oromoo bara abiyyiin bulchaa jiru keessa namni ragaa ba'u dhokatee ragaa ba'aa jira maggaarajaaf jala godhee dhokatee ragaa ba'aa jira aan dhaladhee angarraa dhaga'ee argee hin beeku waan akka kana jaallattee jibbite kuni garuu uummata oromoo ammam cabsaa mileessaa minatti mi rabbii keessa soraadhaati mi uumaa keessa sodaadhaati bara abiyyiin aangoo bulchaa jiru erganii dhaladhe mootummaa baay'ee argira Almaaramin Bushir, Malasin Bushir. Barasana keessa mee guyyaa tokko mee dhageessanii beektu nama yeroo namni ragaa ba'u nama dhokatee maggaarajaa uffatee ragaa ba'u argatanii beektu bara kolkolleen isaayyuu abiyyiin qabsaa'ee aangoo yaabbanne uummata kuulloo abiyyi xalayaa aangoo yaabbate digirii jechuudha biriidhaan bitate abiyyi ni beekna bareechine ciitisaa. abiyyi aangoo kan qabate akka warra kaanii qabsaa'ee miti kolkolleen kun xawalwaaleen kun maal beeka waa'ee biyya bushuu abiyyi jechuun nama ummata tiwutarii irraa bilookii gochaa jirudha akkamitti ummata bushuu danda'an minatti himaa tiwutarii irraa Jawaar Mohammed Facebook isaa ummata bilee meeqa daawwata bilee lamatti daawwata kan Jawaar Mohammed guyyaa tokko waan akkasii dhageessin beeku argeessin beeku garuu Abiyyi Ahmed bulchaa ta'ee waynee gudee itu aangoo qabu Abiyyi Ahmed dandeettii waan dhabeef ummata Facebookii ummata karaa daddaatiin komentii kennuuf balleessaa jira bilookii gochaa jira Twitter irraa kun dhugaa jirtuudha mee komentii kennaafi ilaalaa waan tokko jedhaati komentii kee balleessa bilooksi godha an dhaladhee argeen beeku waan akkasii jaallattee jibbite mootummaa gowwaadha Shukurii Jamaal mootummaa gowwaa isin kana deeggartanii miyaarra kana deeggartu mootummaa gowwaa mootummaa dandeettii hin qabne Jawaar Mohammed jechuudhaan qobaasaatti asa nama tokko malee qobaasaatti Jawaar Mohammed laaptoopiidhaaf silkiidhaan qabsaa'ee uummata Oromoo arraan ga'ee jira sif galee garuu Abiyyi tu waggaa lama hin guutin Abiyyi tu aangoo tu waggaa lama hin guutin uummata Oromoo warra komentii kennuuf Twitter irraa biloog gochaa jira nama kolfisiisa isin kana deeggartan amma taan ko amma Facebook irraa biloogii nama godhan dhugaa dubbachuuf jecha na arrabsulee bukkeen darban an jechuudha mani sa'aatii kan deeggartatti garuu Abiyyi tu aangoo qabu itu dandeetti biyya bushuu qabaate uummata Oromoo silaa irra tureere uummata horii isin warra Abiyyi deeggarta isin horii akka isaati sif galee ati Abiyyi deeggarteef ati abbichuu ko Abiyyi ko jetteef yoo biyya Arabaatti har'a duute jechuudha mootummaan biyya sanaa mootummaan biyya kanaa jechuudha mootummaan islaamotummaa maaliif jira miti mootummaan tinaaftanyaan kun singashu biyyatti jirtaalee siin hin jedhu hinduuteellee siin hin jedhu reefii kee jiraa siin hin jedhu itu dhibban kee duute tokko miti ummanni kuulloo kana Abiyyi deeggaru dhibbi tokko osoo du'e Abiyyi singashu biyya isaatti dhiiroo maal taatani meeratti himaa isin uummata Oromoo aarsuudhaaf deemaa jirtu malee Abiyyiin quba sin qabu isin warra kolkollee kana miti Abiyyiin warra biyya keessa quba hin qabu warra maanguddoo jechuudha iseesi warra isee kolkollee kana dhiisiti ana dhibdanii bar uummata kaayyoo isaa hin beekne uummata maalummaa isaa hin beekne horii kuulloo marti oh my god nama tokko miti dhibbi tokko ol osoo du'e osoo Abiyyi riippoortii qaqqabee namni si deeggaru nama maddu osoo jedhame Abiyyi singashu biyyatti reeffa kee saree nyaatti biyya Oromaa keessatti
re'ee kee tiksi hojii kee hojjedhu abiyyi faana jira jettee dhiiroo gaafa simmoo ummanni oromoo qulqulluun kuulloon gaafa isheen duutu namni taam shambaasee gashu biyya keetti namni taam shambaasee singashu biyya keetti reefa keessa nyaatti biyya ormaatti sigalee abiyyi Ahmed sa'aatii irratti haadha keerra rakkoo ga'aa jira haadha koorra rakkoo ga'aa jira ummata oromoo rakkoo ga'aa jira maal abbaa kee abiyyi faastan irratti bilchiginnaas ta'ee maal waan fete deeggarii t-shirt abiyyi kaattee dentana fuundura itu anate an dubartii kun zaga xuubeedha maal abbaa kee nago yookiin nan du'a yookiin sirajjeessa qolettaan gootichi yuun du'a caaluun dee saana miti haa caaluun dee saan du'e bar dhiiroo atarra abiyyi deeggaruu kee laalte malee booddee kee laallee bar booddee kee waan jiru laallee bar ummata oromoo anga dhumnutti yoo dhumne kana fetu yu ummata oromoo bilisa baasa malee qabsoon ummata oromoo itti fufaa oromoon haqa qaba ni falmata ni bilisooma ni injifata jaallattee jibbite gaafas garuu wal taazabuuf deemna bareechinee wal beenna akka biyyaattillee akka asiittillee bareechinee wal beenna gaafas na garuu as deebitee oromummaa kee imatteedhaaf akkuma arra naafteenyaa faarsaa jirtu arra naafteenyaa lummut alaabaa lummutti kan ummata naafteenyaa profaayilii godhataa jirta an oromoodha an jimmaadha jetta maal abbaa keenyatiif faartare waa'ee alaabaa lummutti natti himee itu sanuu turma kan oromoo faartee haa ta'u ummata oromoo tu faarsite utuu dhiiste itu alaabaa keenya faarsite dhuguma alaabaa lummutti kan warra miliniik kan warra naafteenyaa nurratti faarsaa profaayilii godhachaa teedii afuro profaayilii godhachaa miliniik sagabroon fataa durii harka keenya faarkaadha keenya harka abbaa keenya muraa ture arma keenya muraa ture profaayilii godhachaa inee jummaananyi inee oromoonanyi ti ati jimmas bakka himuutu ati oromoos miti jaallattee jibbite sitti himaa bareecheen maaltu oromoo si godhe abe dhiiroo amma oromoo fin dhaabbatiin dandeessa dhiisuu dandeessa nuti uummanni oromoo biliina miidhaan lakkaa'amna bar dhiiroo garuu ati ituu dhuguma oromoo taate alaabaa naafteenyaa kana alaabaa lummutti sanuu lummuttiidha bar alaabaa urjii qabullee miti dhugaa dubbachuuf jecha ijoollee jimma ijoollee kuulloo jechuudha alaabaa lummutti profaayilii keerra godhattee inee yabbagaa lijnanyi inee oromoonanyi yaazonyi dhiqaqunyi ti dhiiroo sitti nima bareecheen ummanni oromoo haqa qaba utuma akkas iyyinu ituma akkas boonyu ituma akkas taane taanu ni bilisoomna sitti nima bareecheen FB'n kee maal jedha FB'n kos hawwisanii Jawaar Mohammad jedha riippoortii jaajafamee jira saatiidhaa fi sif galee sitti nima bareecheen yaa ummata koollo ani dhugaa rabbii asitti nima bareechee awwaan Jawaar jaallu dhufa soo hin taane ummanni koollo waan abiyyi deeggartee osoo hin taane ati koolloon suura tishartii abiyyi Ahmed asirra godhattee alaabaa lummutti kaattee bakka feeti yoo jiraatte yoo qeerroon si ajjeese an ililil jedheen gammada kun nama gaddisiisu ummata oromoodha dhumaa jiru kan nufi xeenyudha naafteenyaa dhuftee nutti galtee ummata oromoo achi goote as godhaa jirti namichi kun immoo naafteenyaa faana deemee ummata oromoo balleessuudhaaf deemaa jira ati arra jimma keessaa baatee an oromoodha jettee maqaa jimmaa balleessaa jirta ati jimmaan bakka hin buutu sanuyyuu immoo naafteenyaa faarsita an jechuudha an tokkoon koo kuulloo dhibbanan caala rukutee wanta garaagaraa godhee miti sammuu itti yaadu qabaachuu jechuudha sammuu itti yaadu an bareecheen of beeka maal akkan ta'e bareecheen of beeka suuraa caalaa bultumee suuraa Hacaaluu Hundeessaa suuraa ijoollee artistii profaayilii godhattee an oromoodha jechuun kee bataam sheem በእውነት ሼሚidha malee ሲጀምር namni abiyyi faarsu namni bilxiginaa deeggaru kanaaf dhaamee miti sibgalee ijoollee baay'een immoo yeroo baay'ee wayi hubadhaa namni waan paartii biraa deeggareef dhaamuu miti namni na bira taa'ee namni gonni kiyya taa'ee bilxiginaa ta'u I don't care nan gashuanaan garuu nara dhaabatee abiyyiin hin faarsu du'ee bada malee yoon du'e maa innan gootichi yoon du'e Hacaaluu Hundeessaa kanaaf iyyuu ijoolleen irra dhaamte kaleessa moo irra dhaamte ijoollettiin ituu lubbuun ishee ba'e ibbishee jechuudha
reeffa si bakke sareenyaatti. Abbaa kooti hidhamee jira. Jawaar Mohaammed anaaf hidhamee jira. An Oromoodha. Siif hidhamee jira. Maal abbaa ishee kuulloo sirra deemte sirriitti faarsitti naafteenyaa? Mootummaan kun naafteenyaadha. Mootummaan kun miliiniik faarsaa jira sirratti. Mee irratti himaa kan goota Oromoo hedduu dhabnee jirra. Kan akka Taaddee Birruu, kan akka Bakar Waare, kan akka Waaqoo Guutuu. Goota hedduu dhabnee jirra. Mee jarreen kana siidaa jara maal dhaabee jira? Namichi miliiniik namichi naafteenyaan kun meerre siidaan jara. Dhaabbatee jira. Kan miliiniik kaleessa harka abbaa keenya arma muraa ture deebisee irratti dhaabee jira. Suuraa kan bineensaa jechuudha. Kan bineensaa nurratti faarsa bineensa. Abiy Ahmed aangorraa buu qofa osoo hin taane gaafa aangorraa buu lubbuun isaa akkuma Hacaaluu Hundeessaa lafa buute rasaasaan qeerroo paawur jaallattee jibbite. Arrasti fakkaachuu danda'a. Maaliif firii waayifaaylii qabdaa? Hin nyaattaa hin dhugdaa? Waa'ee Oromoo dhimma hin qabdu seenaa qorattee hin beektu. Seenaan kee maal akka ta'e qorattee hin beektu. Suuraa biyyi piroofaayilii godhattee inni abbichuu gaananyii abbichuu waddaaloo mootaalisti gaafa jettu tiish ummanni Oromoo durirraa kaasee gaafa dhalatu kaasee ummanni Oromoo aarsaa kaffalaa jira. Takka ummanni Oromoo hin jilbeenfanne mootummaa naafteenyaa kana miti ummanni Oromoo hin jilbeenfanne wayyaanneedhaaf. Bara wayyaanneen biyya bushaa turte hin jilbeenfanne. Galee isinarra mootummaa kana akka waan inni tinaa wayitii mukarra keessan kana Abiy Ahmed miliik lammaffaadha. Jaallattee jibbite. Atis kan isa faarsitu atis naafteenyaadha. Namni Abiyyi faarsu naafteenyaadha. Kanaafiyyuu yoo du'e nan gubu Oromollee hin gubu. Nuruu kana dhaabbachuu dhiisuu keetiin miti. Oromoodhaaf ta'uu kee dhiisuu kee miti. Abiyyi faarsuun kee tishartii Abiyyi keeyachuun kee uummata Oromoo tuffachuudha. Uummata Oromoo tuffachuudha. Tokkoon kee biyya feete jiraadha. Namni Abiyyi deeggartu yoo duute uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo biyya kana jiraannu taam shanguuse si gargaarree biyya sin gashu reeffa isa biyya ta'an jiru. Kalas. Sif galee uummanni kuulloon biyya feete ta'e bakka feete jimmaa bakka hin buutu. Yoo duute hin duute kalas. Wanti biraan jiru. Eenyutu fiidha dhiiroo osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru? Osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru? Eenyutu fiidha kan Abiyyi faarsitu? Eenyutu fiidha? Jawaar Mohaammed Jimmaa qobaatti qoodee, Arsii qobaatti qoodee, Shawaa qobaatti qoodee biyya tokko maqaadhee Jawaar faarsee hin beeku. Jawaar Oromoodhaaf dhaabbate. Jawaar Oromoodhaaf hojjete. Jawaar Oromoodhaaf dhalate. Jireenya dhuunfata maal jiraate Jawaar Mohaammed? Siif hidhame Jawaar Mohaammed. Atarra kuurloo of dagattee namicha har'a Jawaar Mohaammed namicha Oromoodhaaf dhaabbate isa inni hidhe ati immoo sadee garta. Otoo Jawaar Mohaammed hidhaa jiru otoo Hacaaluudhaaf gadduun kee maali faayidaan kee? Eentu Hacaaluu ajjeese? Eentu Hacaaluu ajjeese? Jawaar Mohaammed mana hidhaa gashe, Baqqalaa Garbaa mana hidhaa gashe, Hamzaa Boraan mana hidhaa gashe, namoota beekamoo mana hidhaa gashe. Atarra wayni Hacaaluu ajjeese. Hacaaluu kan ajjeese Abiy Ahmed bareechii beeki kana. Otoo beektan Abiyyi faarsaadha. Tu beektanii Abiyyiin faarsaa. Tu beektanii. Garuu suuraa Hacaaluu Hundeessaa piroofaayilii godhattee akka waan dhuguma isaaf gadditeetti sobdee xawalwaalummaa kee olii gadi hin fiigini. Sitti nima bareechii ani. Nuti uummanni Oromoo gaddummaadhaan duris har'as walis hin qonnu wal qonnes hin beenu. Hagarraallee jechuudha. Sif galee durillee hin jiru. Uummanni Oromoo gaafa dhalatuu kaasee aarsaa kaffalaas ga'e. Ati seenaa dubbistee hin beenne. Ati seenarra waa'ee Oromoo hin beenne. Bargarii nyaattee gadi baatee, ruuzii quuftee gadi baatee. Inni kaabbichuu gaananii. Inni yabbagaa lijnanii jetta Abiyyi faarsaa. Sa'aatii kanatti namni Abiyyi faarsu dhalaata Oromooti. Kan akka naafteenyaa atillee sanuma jechuudha wanti biraa hin jiru. Siif galee kanaaf taanaan arras taanaan boris taanaan uummanni warri kuulloon kun isin kanaan booddee naafteenyaadha wanti biraa hin jiru. Akkuma amma isin maal jettu beektanii baay'een keessa ijoolleen Oromoollee maaliif qabsaa'u walirratti kan qabsaa'uu qabu diina keenyatti jettu. Eentu diina keenya walii wallaalleen? Kami diini keenya meemmee?
Naaftanyaanis abiyyi faarsaa jirti. Kulloonis abiyyi faarsaa jirti. Kamree diini keessan natti himaagaa. Lammansii kan akka walii yoo duute kanas kan akka waliiti wanti biraan jiru. Galee biltsiginnaa balleessuu baqa hudduma isitti wanti biraan jiru. Balleessuu. Jawaar Mohammad mana dhaadhaa jiru osoo abbaan koo mana dhaadhaa jiru tiishartii abiyyi kaatte deemte dhodhana kulloon. Itu me abba torban kena la ka Oromoodha mi maalummaa kanatti mi seenaa tokko illee hin beektu. Aadaa Oromoo hin beektu. Gootota Oromoo du'an maqaa jira nama dha'uu hin dandeessu atarra. Ani Oromoodha jetta. Ani Jimmaadha jetta. Nama Oromoodhaaf wareegame nama lubbuu qaalii dabarse Oromoodhaaf hacaaluu malee hacaaluu ni beektani mi hacaaluu beektu. Garuu warra dur lubbuun jira Oromoodhaaf wareegame goota hedduudha allakkaa'ee fixu akka kootti. Isin garuu manni kulloo nama lama himuu hin dandeessu. Nama Oromoodhaan lubbuu isaa wareege. Afaan kee banu seenaa Oromoo qorattee hin beektu. Oromoo maal akka ta'e hin beektu. Oromoo jechuun dhiiroo waama zimbiloo as ga'ee miti. Dhiigaan dhufee bara. Dhiiga Oromoo dhiigi qeerroo dhiignootti jigee as ga'e bara. Sitti nima bareechee. Abadan itu nuti jirru dhaloonni kun utuu jirru abadan warri kolkollee warri waa'ee seenaa hin beekne biyyallee sobdee ganda walitti buusteellee gandaaf ganda Jimmaa Faarsi jetteelee wal dorsiistu. Abadan du'ee bada malee. Sibgalee gandummaa dhiisaa tokkummaadhaan deemaa. Waan fiite deeggarii. Maqaa Arsii nayin maqaa Jimmaa nayin ijoollee wal loltee jedhe. Wal waallonni waan Jawaar Arsii ta'eef Arsii akkas godhe jechuu barbaadanii miittis. Kan Jawaarin deeggaru ummata biliyoona 60. Kan immoo Saudi Arabiyaa jiraatu ummata Arsii qofa miti dhiiroo. Isinillee foggoramina ijoolleen Oromoo isinillee foggoramina. Karaa amantaatiin waliin qabsiisinaa. Karaa gaddummaatiin waliin qabsiisinaa. Namni warra kute namni waltume namni Jawaar Mohammad osoo mana hidhaa jiru goota keenya Hacaaluu Hundeessaa jechuun nama tokko miti. Nama tokko miti Hacaaluu Hundeessaa biliyoona 60 qophaa isaatti. Yeroo inni gadi ba'ee qophaa isaa waa'ee Oromoo dubbatu bira jirtaati. Natti himee yeroo inni gadi ba'ee yeroo lubbuun isaa darbu xiitiidhaan bira jirtaati. Eenyuudhaaf? Oromoodhaaf. Jawaar eenyu fidhame? Oromoodhaaf. Ati soo Oromoo taate paartii feetee deeggari sa'aatii kanatti abiyyi faarsoo jechuun waynee gudii. Baga laqallaqamte yaandaandish baga laqallaqamte cuubeedhaan baga wanti biraan jiru baga siin jedhee bar baga. Isin amma yaanni keessanii maani beektanii ijoolleen arra dhaamtu darbiyaatti waan abiyyi deeggarteef waan Jawaar deeggarteefi kun kana miti dhiiroo hubadhaa sirriitti hubadhaa xiinxalaa ijoolleen abiyyi deeggartu kuni waan abiyyi deeggarteef osoo hin taane tiishartii abiyyi keettee maal abbaa sirriitti faarsiti mootummaa nafxanyaa mootummaa gabroonfataa ana dubartii kanan jedhee manna bira teessee ittiin faarsitu natti asuffattee dura teessee ana mataa kootti inkwaan dhiira miti. Dhiirri moonni akkamii qabamee sinuu beektanii qeerroo gaafa jennu koo callisnee miti. Qeerroon biyya keessaa xiitii jira dhaabbatee karaa duuchaa jira. Siif galee xiitii jira dhaabbatee qeerroon biyya keessaa karaa duuchaa jira. Atar'aasii gadi baatee bargarii quuftee suuraa abiyyi tiishartii qabu keeyattee gadi baatee uummata Oromoo har'a gubatee waan carraatti nuti ammatu galaa jenne nuti hin gala biyya keenya carraa galuu dhabnee jirra waan meeqa rakkannee jirru uummata Oromoo gubataa jiru. Atarra maal abbaa keetii keessa wayyaa biyyi eenyu abbaa keetii yati eenyu daffartanitti himime eenyu daffartu mi eenyu daffartu qaamee tumamee du'ee nuti dungashu Jawaar abbaa kooti Jawaar abbaa Oromooti osoo abbaan koo manedhaa jiru eenyu fiyyuu hin ilwan an Jawaarii abbaa kooti adda baasee ilaalu dhugaa dubbachuuf jecha siif galee. Kanaaf iyyuu marti keessa ijoolleen Jawaar deeggartan nama abiyyi faarsu osoo hin taane nama tiishartii abiyyi kaatee deemu eenyuun tuffiidha dhiiroo isin tarii har'a yaadni keessanii akkasii yaaddanitti Jawaariin waan hidhamee jiruuf abiyyiin aangoo irra tu'a. Sitti nima bareechee jaallattee jibbite abiyyi kan aangoo irra kaa'us uummata Oromoo kan buusu uummata Oromoo osoo qeerroon jiru abiyyiin yoo inni abiyyi waraana qaba waraana abiyyi qeerroo keenya fixee hin danda'u abadan isin hin beektan isin har'a itti namni dhufee isinitti baarrii dha'ee qollofattanii ol deebitu qeerroon garuu itti gadi ba'a
ati kolkolleen isheen irra biyya arabaa geessee of bartee feesbuukii barattee waa'ee Oromoo maal beekta? Seenaa Oromoo maal beekta? Ana nagu basaati kanatti namni suuraa biyyii kaatee deemu obboleessa koo maan taane obboleessa turuu koo maan taane Jawaar anaaf hidhamee Hacaaluun anaaf du'ee kan ajjeese kan hidhe Abiyyi Ahmed suuraa biyyii kaatee deemana fuuldura wayyee gudee ana maan taane obboleessa koo maan taane nabartoonni kaatee dhufee dhugaa dubbachuuf jecha maaliif beektanii durirraa kaasee uummanni Oromoo kan du'aa jiruuf Oromummaa qofaaf malee wanna biraatiin miti gandaa waliin qoonne amantaa waliin qoonne kutaa lagaa waliin qoonne Oromoodhaaf dhaabbatanii Oromoodhaaf du'an goota hedduu dhabnee jirra isin warri waan akkasii hin beekne isin warri seenaa hin beekne maaliif seenaa dabsitu maaliif seenaa nyaattu maaliif maal sabaa nyaattu isin warri waa Oromoo hin beekne maaliif gadi hin teessani ani ofittiin boona maaliif beektanii seenaa Oromoo qoradhee dubbisee Oromoo maal akka ta'e baree nan dubbadha hangan du'utti Oromoof nan jiraadha galee atarra garuu waan biyya arabaa geessee free wifi argatte gadi baatee afaan kee banta malee osoo umma Oromoo maali mee aadaa Oromoo maali Oromoodhaaf eentu du'e aarsaa eentu koffale namni du'e tokko immoo seenaa akkamii qaba itu siin jedhanii waan tokko himuu hin dandeessu atarra sitti nima bareecheen waan tokko himuu hin dandeessu garuu ummata Oromoo qeequudhaaf waan haftu wallaalte waan dubbatu wallaalte isin Jimmaa bakka hin buutanii Arsii bakka hin buutanii ofii keessanii illee of hin taatanii ammallee dhumtu ganaa ijoolleen Abiyyi deeggartee tishatee biyyi kaattee deemtu ganaa duutee dhumta reeffa kee saree nyaatti si jedhee bar atis naafteenyaadha Abiyyeentu saati kana Abiyyeentu faahaa jira ummata naafteenyaa qofa kana biyyi faarsaa jiru dhibbaa dhibbatti ummanni Oromoo tokkoyyuu Jimma biyya keessa qabsaa'ee aarsaa hedduu kaffalaa jira ati kolkollee maqaa Jimmaa waan matta malee Jimma maal akka ta'e illee hin beektu seenaa Jimmaa illee hin beektu ati kolkollee seenaa Jimmaa hin beektu sin jedhee bar kaleessa galaana yookiin karaa bahariitiin biyya arabaa geessee arra waanuma si tolee wayyaa qayyarattee akka waanuma nama wayii akka hin tiraata of laaltee jechuudha tish ummata Oromoo kan madaalu kolkollee akkasii miti galee ummanni Oromoo akkasitti maqaan seenaa goota dhabnee kana hundi jaraayyuu guddatanii nama guddaa ta'anii jaartanii hin duune bar ijoollummaadhaan du'an eebbisaa addunyaa ijoolleedha bar ijoollee kichuu du'e bar yoo hubatteedhaaf namni waanuma Oromoo ta'e namni guddatee jaartatee hin duune bar otoo qabsaan otoo Oromoo bilisaa jedhanuu hin du'ani galee atarra waa'ee Oromoo himuu hin dandeessu waa'ee Oromoo haasa'uu hin dandeessu aamileettiin Oromoo qeeqxu hin qabdu sif galee har'as taanaan boris taanaan gadi baatee FBirraa afaan kee banta malee warreen kuulloon liivirra gadi baatee Arsiis qeeqii ummanni Oromoo Arsii maal akka ta'e bareechee beeka ana miti daa'ima beeka maalummaa Arsii ana miti daa'ima beeka maalummaa Jimmaa ati eenyuun bakka hin buutu kana ummanni Oromoo dhibbaa dhibba bareechee beekuu qaba ummanni wal waan akkasii biyya bakka hin buutan Oromollee bakka hin buutan sif galee Arsii maal akka ta'e goon atamma Arsii arafta malee mee goota Arsii eenyu natti himaame nama tokko himuu hin dandeessu bar goota Arsii keessa nama tokko sin jedhee ani Oromoo of hin jetta Abiyyi faarsuun kee afaan Oromoo dubbachuun kee Oromoo sin godhu yaa kuullo ati miliniikii lammaffaadha ati naafteenyaadha duu qabdi kuulloon duu qabdi wanti biraan jiru namoonni immoo amantaadhaan wal qabsiistan kun amantaan laallatu osoo abbaa kee hidhamee mana hidhaa jiru osoo abbaan kee hidhamee mana hidhaa jiru osoo namni abbaa kee ajjeese immoo namni sirratti faarse callistee laaltaa minatti callistee laaltaa callistee hin laaltu duutee badda malee callistee hin laaltu yookaan lubbuu kee dabarsitaa yookaan hin ajjeestaa yookaan hin duuta siif galee waa lamaaf deemta dhiiraa miti jechuudha warra dhiiraa miti an mata'an jechuudha ati kanatti ituu namni na bukkeetaa biyyi tisharta biyyi kaatee deeme aan hin dhiisu yookiin nan du'a yookiin nan ajjeesa wanti biraan jiru jaris naafteenyaadha isin amma baay'een keessan isin qabsa'aa diina irratti jechaa jiru diinni kee tokko kuulloodha sobanii warra Abiyyiin biyya kootti dhalate Abiyyiin iddoo akkasitti dhalate Abiyyiin an beekaa dhiiroo Abiyyiin Jimmaadhaaf waan godheen qabu bar ummanni Jimmaas akkuma Arsii akkuma Shawaa akkuma Amboo akkuma biyya biraa
abiyyi qeeqaa jira abiyyi jibbaa jira ummanni oromoo qulqulluu warri jimma keessa ati kolkolleen facebook irraa ati kolkolleen biyya arabaa jimmaa bakka hin buutu jimmaa fillee hin taatu maalummaa jimmaa illee hin beektu sigale abi nuti hin qoosnu Jawaar Mohammaditti hin qoosnu waan dhufa malee waan badee bada waan tola malee Jawaar Mohammaditti hin qoosnu nuyi biyya galii nuyi hojjetaa jira osoo biyyatti sommuun kee yaade jechuudha ummata oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jira malee Jawaar Mohammadi miinda kafalameef miti sigale abbaa kee malee kafaleef miinda Jawaar Mohammadiif mos kafaleef Jawaar Mohammadi miinda natti meme isi wara garaaf jiraatu isi wara seenaa badheessuuf adeemu isi wara imaana sabaa nyaatu biyyoo nyaadha ammallee seenaa isin gaafata gana ammallee gara seenaa isin gaafata sitti nima bareechi hayya waa'ee ummata oromoo waa'ee Jawaar Mohammad qoosaan hin jiru sigale namni ummata oromoo qeequ namni Jawaar Mohammad qeequ diina keetii oromoo yoomillee tarkaanfiin addatee irratti yoo fudhatame Facebook irra baatee xawalwaalummaa kee qeerroo maqaa hin dhayini qeerroo sana godhee suuraa qeerroo fiddee qeerroo kana godhe hin jedhin qeerroo tajjise wanti biraan jiru maaliif namni abiyyi faasu miliki mee kun oromoo miti osoo oromoo ta'e osoo dhuguma dhiigni isaa oromoo ta'e hin gubata ture itti dhagaama ture sigale kun silmayyuu waa oromoon beeku maalummaa oromoon beeku oromummaan akka ta'e hin beeku abiyyiin faarsa abiyyiin diina uummata oromooti jaallattanii jibbitanii abiyyi diina uummata oromooti namni abiyyi faarsu yoo du'e ajandaa ta'uu hin qabu kun in du'e eentu du'e naafxanyaa du'e malee kun jimmaa bakka hin bu'u naafxanyaa du'e kaalis wanti biraan jiru isiniif galee osoo abbaan koo maneedhaa jiru nama abbaa koo ajjees namatti faarsu taa'ee ilaalu kaan oromoo uummaan koo mona guba Jawaar hanaafi Haacaaluu Hundeessaa hanaafi xawalwaallota jaallattanii jibbitanii ganaa dhumtu ammallee ganaa dhumtu ammallee itti fufa qabsoon keessattuu warra akkas qabsoon biyya fagoo miti bar qabsoon biyya galtee bosona seentee miti bar kuniyyuu qabsoo guddaadha bar biyyoon sina nyaatu Jawaar Mohammad osoo maneedhaa jiru osoo oromoodhaaf qabsaa rakkatii siqaa isaa argee jiru abiyyi faarsan irratti abiyyi gabroonfataa abiyyi milinik abiyyi isa dhiiga uummata oromoo akka bishaatti dhugaa jira bira abiyyi dhiiga uummata oromoo dhugaa jira bar bilchiginnaan baduu qabnu keessa bakka feetitti qeerroon Jawaar bakka feeti ajiraattu gaafa seen deeggartoota Jawaar ajjeestu yookaan rukuttu ajandaa goote Facebook irra baatee maaliif sana goote wanta akkas jedhu hin jiru dhiiroo kulloon du'uu qabdi natu jedhe kulloon du'uu qabdi namni abiyyi faarsu diina oromooti mee natti himi osoo dhuguma jarri kun osoo dhuguma oromoo ta'aniiti osoo dhuguma maalummaa oromoo xiqqoo itti dhagaameera ta'eeti abiyyiin hin faarsu turani abiyyiin hin faarsan namni abiyyi faarsu diina uummata oromooti ummanni Ameerikaa ummanni Ingilizii ummanni Awurooppaa ummanni Jarman jiraattonni ijoolleen oromoo jechuudha gadi ba'anii yeroo hunda aduutti qaaqilamanii siqaa jara argaa jiranu eenyuudhaaf ummata oromoo bilisa baasuudhaaf Jawaar Mohammad hidhaadhaa baasuudhaaf ati arra gadi baatee bargarii quuftee ati arra qabaa ganna dhiisa ani abbichuu faana jira jetta afaan kee bantee tish namni abiyyi faarsa namni suuraa abiyyi tishartii kaatee deeme yoo du'e nama gaafachiisu innis naafxanyaadha innis diina oromooti siif galee Jawaar abbaa keenya Jawaar ummata oromoo biliyoona 60 abbaadha siif galee nuti dantaa kee hin qabnu paartii feetii deeggari bilchiginnaas ta'e abbaa feetis ta'e maal abbaa keetii tishartii abiyyi kaattee dana fuuldura eenyuudhaati ani eenyu abiyyiin har'a oromoo fixaa jira ati har'a oromoo taatee abiyyi deeggarta ganaa duutu kulloo ganaa dhumtu kulloo nammallee adabadhu gadi taa'e obboleetti abiyyi deeggarta miti sa'aatii kanatti ummata oromoo madaa'ee jira madaa ummata oromootti soogidda hin firfirsini bakka citee gubaa isu dhuguma waa'ee oromoo sugubee sa'aatii kanatti akka warra kaanii firii Jawaar Mohammad firii Baqqalaa Garbaa jettee afaan kee bantee sammaa abiyyi deeggartu gochuudhaaf sila akka turte osoo waa'ee oromoo beettee kulloon yoo seen duute ajandaa ta'uu hin qabu Facebook irratti nurraa dhiisaa dhiiroo kana
Me fagoo kamiin dhare ejja kaste ergaa uummanni Oromoo nutti deebi Oromoo utu Oromoo ta'e jiru nuti Oromoo la jarrama nuti Oromoodha jedhu nuti Oromoodha nuti Jimmaadha jedhu Abiyyi faarsu garuu Abiyyi maal gocha jira Abiyyi maal irra jira maal sirriitti beeku fageessanii faallaa Oromoo maal fideeman iddi jaraa waan nafxanyaa ta'eef iddi jaraa waan nafxanyaa ta'eef iyyuu faallaa Oromoo deemanii Abiyyi faarsanii Jawaarii jibbaa jiru maaliif iddi jaraa nafxanyaa waan ta'eef warra dhufee Jimmatti galee warra Minilik keessaa jechuudha abbaan jaraa Amaaraa ati jaraa Amaaraa Jimmatti galtee subuna buutuu achitti wal godhattee afaan Oromoo bartee garuu iddi see guba si galee bakka citee guba mitiire iddi see waan gubuuf nafxanyaa faarsiti kanaaf iyyuu tokkoon keessan namni Abiyyi deeggartu Abiyyi yoo jaallatte usa egadi taa'i ummata Oromoo sa'aati kanatti maraataa jira yoo duute gaaffiin qabdu usa egadi taa'i hin deeggarta miti hin jaallatta miti gadi taa'i wayyaa Abiyyuu fadheen deema yoo jette qeerroon Jawaar likkiti si galcha qeerroo paawur gaafa jennu nuti ragaa wajjin dhiiroo nuti gaafa qeerroo paawur jennu ragaa wajjin qeerroon Jawaar Muhammad likkiti si galcha qeerroon Jawaar Muhammad biyya fedhe jira mal biyya fedhe jira bakka fedhe jiraata bar waa arsi intina Saudi qofa bar biyya fedhe jiraata qeerroon Jawaar Muhammad sif galee dammo hundi keessan warri Abiyyi deeggartan kuni suura Hacaaluu Hundeessaa buusaa profaayilii keessan irra isin Hacaaluu beektani ehetti beektan Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluu Hundeessaa suuraa isaa buusaa profaayilii keessan irra Hacaaluun faarsinaa hin beektani nafxanyoon kuulloon jechuudha maaliif si warra xawanteeraaf suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa profaayilii keessan irra sirba Hacaaluu Hundeessaa hin kaatinaan tanaa keessan irra buusaa bakka naasina waa Hacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese Hacaaluu Hundeessaa latti imaamee moota kuulloo eenyutu ajjeese Abiyyi Ahmed kan ajjeese jaallattee jibbite kun immoo waan haaraa miti kun beekamaadha atara mootummaa gabroonfataa mootummaa bara kana mootummaan kun akka sa'aatii jechuudha Itoophiyaatti kana afaan tokkoof amantaa tokkoof bulchuuf deemaa jira jaallattee jibbite dammaqe bakka jirtu yoo irraa hin deebine boolla bu'aa jirta sif galee nuti anduris kaasee Abiyyi faarseen beeku arralleen faarsu borilleen faarsu Abiyyiin kan sidin Oromooti arsin Oromoos boos Oromooti biyyi anti biraan jiru sif galee Abiyyi faarseen nagaataa jennaan si dhumeera qeerroon bakka jirutti tarkaafisti fudhata yoo duute gaaffii hin qabdu yoo lakkii immoo lubbuu kanaa wayyette immoo gaafa bilisummaan uummata Oromoo dhufe gaafa Abiyyiin aangorraa bu'e Abiyyi kee faarsi nuti nun gashu garuu sa'aatii kanatti eessa bakkee dhaabatte Abiyyi faarsita eentu Abiyyi jibbaa jira eentu Abiyyi arrabsaa jira eentu immoo Abiyyi jaallataa jira sa'aatii kanatti natti himee ani nafxanyaa yoo jette okay nun gashu nuti ani Oromoodha ani Jimmaadha jettee garuu hin dandeessu sif galee uummata Jimmaa nan beekaa bar uummata Jimmaa nan beekaa ma keessan ture Jimmaa keessa ani loo abbaa borii Jimmaa keessan ture sif galee ani Jimmaa keessan ture uummata Jimmaa nan beekaa bareeche uummanni Jimmaa ol qulluudha sif galee Jimmaa keessatti afaan Amaaraa baay'ee naasaamu jaallattee jibbite Jimmaa keessatti afaan Amaariffaa baay'ee naasaamu Jimmaa Oromoo qulluudha Jimmaa beekamaadha atara kolkolleen Facebook irraa Arabiyya Arabaa geessee maalummaa kee bartee of bartee kaleessa gaafa biyyaa baate sarasa guddaa si nyaattu arras keessa uummata Oromoo maal abbaa hin eegta isa abbaa hin uummata Oromoo eegtaati meetti ati eenyu sila ati nama akkamiiti ati eenyu sila gaafa qeerroon xiqqoo sitti bu'ummo kun afaan kee bantee Facebook irra social media irra waa'ee qeerroo irra oole qeerroon kun qeerroon Jawaar Muhammad akkas godhee qeerroon Jawaar Muhammad akkas godhee baga inti xiqqaatan mallee sif galee usii gadi taa'i Abiyyi nutti hin faarsini suuraa Abiyyi keewwattee nutti hin faarsini Abiyyi jaallatta miti usii gadi taa'i ofii mul'isi kana jechuun kee qeerroodhaan kottu natti bu'yechaa jirta bar qeerroodhaan meetti bu'yechaa jirta tuffii qeerroo faallaa qeerroo deemaa jirta bar gaafa qeerroon tarkaanfii sirraan ga'u immoo afaan kee banta Facebook irra isin warri kuullaan kuni waggaa lama miti laata nan yaaladha duraan jechuudha duraanii yeroo caalaa bultumee
shakkamaa ture caalaa bultumee nama ajjeesee maal jettanii shakkaa turtanii isin warri kuulloon kunis bara sana keessa maal jettanii ijoollee shawaa bakka jiranitti ajjeesaa jettanii ijoolleen kuulloon kun gumaa keenya baafannaa yeroo caalaa bultumee shakkamee ture sana keessa maal jettanii caalaa bultumee waan nama ajjeeseef nuti gumaa keenya baafannaa ijoollee shawaa bakka jirtutti eegaati ajjeesaa maaliifi hacaaluun caalaa bultumee waan shawaa ta'eef caalaa bultumee waan shawaa ta'eef ijoollee miskiina ijoollee Oromoo dubartiis taanaan dhiiras taanaan ijoolleen biyya rabaa turan saati sana keessa mii ajjeesaa gumaa keenya baafannaa jettanii eenyu warra kuulloo yeroo sanas ummanni Jimmaa warri biyya keessa maal jedhan jaarsummaa ergannaa jaarsummaadhaan deemnaa gaafa caalaa bultumee biyya galu ummanni Oromoo qulqulluu warri Jimma keessa maal jedhan nuti jaarsummaadhaan deemna nuti jaarsummaa ergannaa jedhan warri qulqulluu warri Jimma keessa bara sanas ummanni kuulloon warra irraa afaan bantu ar Facebook irraa jechuudha wal beekna bareechine waggaa fi waggaa shamiti waggaa lama yoo jabaate wal beekna bareechine waggaa lama yuun guutaare wal beekna bareechine bara sanas maal jettan ijoollee shawaa ajjeesaa qalaa jettan yeroo sana keessa jechuudha isin warra akkasii kuni Oromooti qabsaa'u malee Oromoodhaaf diina ta'u malee naafxanya akka keetiif diina ta'u hin beektu ituu beekte saatii kana naafxanya of keessaa baasuudhaaf yoo maaliyyuu ta'e yoo paartii fitee deeggarte yoo maaliyyuu ta'e jechuudha Oromoo hojjetti ilaalee turte ara naafxanyaan dhufte sitti galtee naafxanyaan mana sirraa fudhattee siin qansiraa si hojjechiistee haadha kee qansiraa hojjechiistee ofii dhufti Finfinneetti gadi galtee ofii qansiraa ofii dhuftee warri naafxanyaa Finfinnee jiraatti garuu ummata Oromoo maal goote inaariiti biyya sheerraa Jawaar Mohaammed maal jedhe ummati Oromoo maaliif ari'ama jedhe ummati Oromoo maaliif akkas ta'a jedhee qabsaa'aa jira eenyudhaaf Oromoodhaaf nuyiifi isinadhatu beektanii ummata Oromoo fa'aa dhaabbattanii warra naafxanyaa kana of keessaa baasuuf adeemna malee nuti walitti deebines laa waliin nyaannu turre sa'aatii kanatti Abiyyi Ahmed naafxanyaa faana jira Oromoo jibbee jira ati garuu Oromoo taatee Abiyyi deeggarta Abiyyiin garuu Oromoo jibbaa jira Abiyyiin yeroo wayi barreessee poosti godhu dhiiroo yoo agartani jalqaba Amaariffaan barreessa achi Ingiliffaan barreessa achi Oromiffaan barreessa sif galee kummaa inni beekee Oromoo jibbaa isaa ibsa sif galee jaalattee jibbitee wayitiingi godhe memmee wayi jaaladhu simmetti intinaa deemini hin qadhisin simmettee isin warra akkasii kun bara sanas akkas turtan jechuudha bara sanas akkas turtan ijoollee shawaa ajjeesaa ijoollee shawaa bakka ajjeesaa turtan ammas akka jechaa jirtu isiniif hin mijatu maaliif beektanii ijoolleen kuulloon kun onnee hin qabdu Facebook irraa afaan bantii gaafa qeerroo dhaqee bucuma isatti bu'u kunoo sooshaal miidiyaa sochoostu akkas nu godhanii akkas taanee sana taanee kana taanee jettu ituu beektanii ituus dhuguma Oromoo taatanii isin ituu dhuguma ummata Oromootiif yaaddanii yeroo ummata Oromoo akkas rakkataa jiru kana keessa yeroo ummata Oromoo mirga isaa dhabe keessa yeroo ummata Oromoo akkas du'aa jiru keessa lakki ummata Oromoo fa'aa dhaabbattu malee naafxanyaa fa'aa dhaabbattanii ara naafxanyaa fa'aa hiriirtee Abiyyi deeggaruun kee naafxanyaa fa'aa jirtaa bara of hin beekne malee of bari dhiiroo Abiyyi deeggaruun kee naafxanyaa fa'aa jirta jaallattee jibbisiisti nama bareecheen maaliifi Abiyyi saatii kana Oromoo jibbee naafxanyaa fa'aa jira atillee arra kunoo Abiyyi waan naafxanyaa ta'eef isa fa'aa jirta maaliif iddi kee waan naafxanyaa ta'eef ati Jimmaa bakka hin buutu Jimmaatti dhuftee guddatte Jimma bunaan beekamaa dhuftee bunatu buutu dhufte Jimmatti dhalatte sanaan booddee Jimmaa nuti sanyii mootiitittis sanyii mootiituutu ati ituu dhugumati Abbaa Jifaar qabsaadha miti Abbaa Jifaar seenaa guddaa qaba ituu dhugumati seenaa isaa fudhatte anamma Iluu Abbaa Boor biyya caalii shonoo yoo maaliyyuu ta'e namni tokko wayna dogoggorsiisu sirriitti hin beeka seenaa isaa jechuudha seenaa caalii shonoo sirriitti hin beeka gadi fageessa sii jedhee bara akkamitti qabsaa ture akkamitti lolaa ture akkamitti lubbuun isaa darbee maal akka ta'e qoradhee dubbisee hubadhee bareecheen hin beeka sif galee atarra garuu Jimma taatee seenaa Abbaa Jifaar hin beektu yaa kullu afaan kee bantee an Jimma Abbaa Jifaarii ani sanyii mootiitii jechuu qofa miti bar maalummaa Jimma Abbaa Jifaar hin beektu atarra maaliifi ati naafxanyaan dhufteesti guddatte malee ehetti beekta waa'ee Jimma Abbaa Jifaar ehetti beekta Meretti bakkatti beektu
Kanaafiyyuu jechuudha. Nuti dhimma keessan hin qabnu. Naafteenyaas deeggarii, Abiyyis deeggarii, Biltsiginnaas deeggarii, waan barbaadde ta'e waan fete ta'e garuu suuraa Abiyyi Ahmed tiishartii Abiyyi Ahmed asirra keewwattee deemtee Abiyyiin deeggara jettee gadi baatee gaafa qeerroon haadha kee zaqazaqu cuubeedhaan Facebook irra baatee tokkoon kee afaan kee hin baniin. Maqaa qeerroo hin dhayine. Inti biraan jiru. Atis naafteenyaadha. Afaan keenya barte malee waa'ee keenya barte malee atis naafteenyaadha. Atis arra jaraa wajjiniin nutti hiriiraa jirta. Atis arra naafteenyaa wajjiniin Oromoo jibbaa jirta. Siif galee kanaafiyyuu marti keessa namni Abiyyi deeggartu tiishartii Abiyyi kaadheen deema.